Akkam jirtu daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaan keessan isin baay'atu. Kun sagantaa naaf kolfaa shooti. Sagantaan naaf kolfaa shoo yeroo hundumaa torbeetti si'a tokko namoota taalentii adda addaa qabanii fi Guinness Book irratti yookiin immoo kitaaba addunyaa guddaa irratti kan barreeffamanii qabannee akkasiniif dhiyaannu ni beekama. Har'as keessummaa adda ta'e taalentii addaa qabu isiniif qabannee dhiyaannee jira. Hanga dhuma sagantaa kootiitti akka na faana turtan isinin jedha turtii gaarii. Toleekaa keessummaa keenya waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha daawwattoota keenyaaf maqaa keessan akka naa ibsitanii fi maaliin akka beekamaa taatan yookiin kennaan keessan addaa maal akka ta'e daawwattoota kootiif akka naa ibsitan kabajaan isin gaafadha. Hayyee egaa maqaan koo obbo Beekaan jedhama. Akka maqaa kuusan beekaadha. Qorichi ani hojjenne cabaan ana bira dhufee hin fayyine hin jiru. Akka maqaa koo beekaadha. Galatu waan nu waamteef galatu. Toleegaa obbo Beekaa ogeessa aadaa baay'ee beekamtu akka taatan dhageen jira. Namni isin biratti dhufee hin fayyine hin jiru. Dhugaa. Namni isin bira ga'ee hin gammanne hin jiru. Dhugaa. Wanti isin hin goone wanti harka keessan irratti hin godhamne akka hin jirre dhageen jira. Mee dhukkuboota akkam akkamiitu isin biratti fayyee yookiin immoo dhukkuba maaliitiif qoricha argattanii jirtu? Sirriidha. Ana bira dhufee namni baay'ee furmaata argatee jira. Fakkeenyaaf HIV qoricha HIV AIDS ana biratti furmaata argatee jira. Barbarree kiiloo 3 fi soogidda kiiloo 1 waliin makeetan sa'aatii 3 fuuffate namichi sun. Achi irraa gam jedhee irraa dhaabbate. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Kana qofa miti. Namichi haasa'uu hin dandeenye ana bira dhufee haasa'eera. Akkamitti yoo jette immoo migiran kaasee gurra kanaanan galchee asiidhanan baasee inuma haasa'a. Inuma haasa'a. Ganama haasa'a galgala haasa'a. Namichi amma maayini maatiin isaa maal naan jedhu maaloo namichi kun rafeeyyuu haasa'a. Haala akkamiitiin akkam fayyise kun fakkeenya ta'uu danda'a. Amma overdoosiitti ta'ee haala oduusaa itti xiqqeessu mijeessaa jirra. Kana fakkaatu haala namoonni baay'ee ana bira dhufan. Qorannaa irra jirtu jechaadha amma? Eeyyee qorannaa irra jirra. Kana qofa miti. Dhiitoo ana bira dhufee dhiitoon hin fayyine hin jiru. Dhiitoo mormaa, dhiitoo harkaa, dhiitoo miila, dhiitoo madada. Dhiitoon ana bira dhufee hin fayyine hin jiru. Fakkeenyaaf dubartiin waggaa 18 morma ishee irratti dhiitoo qabdu ana bira dhuftee fayyite. Akkamitti fayyitee jechuu dandeessu? Gaaffii nama baay'ee nama daawwattoota baay'ee ta'uu danda'a. Barumsa biyya Sudaanitti kick punch jedhamuun baradhee jira. Dhiitoo sana ija isaa qabdiyoo ija isaa achi furmaatan argata. Miila isaa punch furmaata guddaa. Achi harka isaa punch bakka ija isaa rukuchuu. Kun haala cabjedhanii rukuchuu ija isaa. Egaa achi booda ija isaa erga jettee booda dhiitoon sun hin xaaxaa furmaata argata jechuudha. Kana fakkaata. Toleegaa baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Erga dhalateetii umurii isaa guutuu jechuudha namicha kolfuu hin dandeenye kofalchiistaniitu jedhama. Mee akkam gootanii kofalchiistan? Kun iccitii guddaadha. Kunis qoricha. Itti fufaa. Kun namni baradheera fixeera namni jedhullee waan yaaduu hin dandeenyedha. Kun iccitii guddaadha. Namicha kolfuu hin dandeenye kana
haala akkamii tanan kolfisiisee duraan dursee nan raffisee miilla isaa nan hidhee harka isaa gara olitti akkana godheen hidhee achii nan qirqirsee hin kolfee guyyaa san booda inuma kolfaa rafee inuma kolfaa ituu nyaatu nama kolfaa sidiq mana fincaanii taayyuu nama kolfa qaban waan inni fayyadu qaban. Kanaaf namni hundumtuu ana bira dhufee namni hin fayyine jiru. Ana bira dhufee namni furmaata hin arganne jiru. Haala kanaatiin an fayyisee kan. Tole egaa guddaa galatoomaa baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Namoonni isin bira dhufanii furmaata argatanii hunduu mee amma haala akkamiirra jiru? Wanta beektan qabdu? Ana bira dhufanii namni furmaata hin arganne hin jiru akkan jedhetti parsantaa 99 kan ta'an boqotaniiru. Dhukkuba isaaniirraa boqotaniiru. Kun jechuun maal jechuudha? Biyyoo jala jiru. Biyyoo jala jiru. Parsantaan tokko immoo hospitaala adda addaa keessatti jiru. Ana bira maaliif fidanii furmaata akka argatan addoon hin beekne egaa garuu yaalamtoonni ana bira dhufan haala akkanaarra jiru. Nama biraadha moo isinuma ogeessi? Ofiisin ogeessa moo dhukkubsataa? Dhiitoodhaa ilkaan keerra dhiitoo. Ilkaan keerra dhiitoo. Ilkaan keerra dhiitoo.